Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa adoolessa bultii tokko bara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kan nagaasaan fudhana xiiqii dhugaasaati. Anis ijoollee muummeffannaa kurfii keenya guyyaa irraa isinitti himuun gara qaama isaatti waliin tarkaanfannaa nu faana tura. Giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar keessatti onoota argaman keessa hawaasa Oromoo jiraatan gidirsuu loltoota poolisootaaf tikoota mootummaa Koloneel Abiyyiin gaggeeffamaa ture yeroo ammaatti akkaan jabaachuun godina Shawaa Lixaa Hona Gindabarat keessaa Oromoonni lakkoofsaan 1000 ol ta'an hidhamuun kan gidirfamaa jiran ta'uu fi sana keessaas Oromoonni lakkoofsaan gara 300 ta'an magaalaa Kaachis keessatti mana hidhaa takkaa'uu waan akka mankuusaa keessatti hidhamanii rakkoo fayyaadhaa takkaa'uu dhukkuba garaagaraaf saaxilamanii jiraatu irratti odeessa gara lixa shaggar Hona Gindabaratitti bilbilee argannee fi gara ba'a Oromiyaa godina Harargee lixaa Hona Meessootti bilbilee lola humna liyyuu aayilii naannoo Sumaalee fi gosti Sumaalee Isaa jedhamtu mootummaa Koloneel Abiyyiin tumsamuun hawaasa Oromoo godina Harargee lixaa irratti bananii jiran irrattis waan odeeffannetu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa kuffii keenyaatti nu faana ta'uuf ammas marroo lammeessituuf isan hawwata. Haala hawaasni Oromoodhaa godina Shawaa Lixaa Hona Gindabarat akka waliigalaan mudataa jiru irratti odeessa bilbilaan Oromticha gamaseerra arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa itti dhiyaadha. Haalli hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggarri Hona Gindabarat Abuunaa Gindabaratii gara Coobiis keessa jiru akkaan amaadha jedhama. Keessumaa Hona Gindabarat keessa hawaasni Oromoo jiru jumlaadhaan hidhamuu hidhaan sunuu mana hidhaa yookaan kutaa tokko keessatti namoonni hedduun hidhamuudhaan dhukkubaaf illee saaxilamanii akka jirantu himamaa. Mee haala hawaasni Oromoodhaa akkuma waliigalaatti keessa jiru uummata Oromoof ibsaa. Egaa haalli naannoo walakkeessa Oromiyaa naannoo Hona Gindabarat naannoo magaalaa Kaachis jiru kun egaa daran iddoo ulfaataadha. Rakkinni isaa maddi ijoollee waraana bilisummaa Oromoo kana gargaartu kan jedhuun sababni kan ta'e egaa akkaataa amma jiruun haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Walumaa galagaa uummanni naannoo sana mootummaa kana guutummaa guutuutti jibbarraa qabu kan agarsiiseera. Filannoo fi naannoo sanatti akka hin gaggeessine akkuma Oromiyaatti manni fuuldura dhaabbatee filannoon kun filannoo seera qabeessaa fi akka dhimmaa waan hin qabnee fi filannoo kanas hin gaggeessine jedhee uummanni fuuldura dhaabbatee gaarii kanas hin jira. Ijoollee waraana bilisummaa Oromoo kanas hin gargaartu kan jedhunis sababni duraan jibbisuma jira. Egaa kana waliin qabatee mootummaan naannoo sanarratti uummata nagaa kanarratti dhiibbaa guddaa irraan ga'ee namoota baay'eetudha jira. Qoteen bulaan jira, daldalaan jira, hojjetaan mootummaan jira. Walumaa galatti uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuun hin danda'ama jechuudha naannoo sanatti. Akka qabatamaa amma haala jirutti mana dhibbaa tokko keessa nama 550 nama 450 keessa jiraata. Kana keessatti namni dabaree rafaa manni yaalaa geessuun hin jiru. Yoo gaafatanii seeratti mana murtiitti qabi nama dhiyeessuu hin jiru. Komaandi poostiin amboo nama jedhaa. Komaandi poostiin amboo seentariin isaa nyaatumsi illee gahaanii kennamaa hin jiru. Uummanni inni kaan gammoojjiidhaa dhufaa, inni kaan magaalarraa qabamee dhufee, inni kaan baadiyyaarraa dhufee hambaatiin kan qabne baay'ee jira.
Egaa walumaa gala manni naannoo sanaa gara hamaa rakkoo hamaa keessa jira. Ulfaadhaa amma akkan odeessa qabuutti Oromoonni hamma hidhamanii jiran kun warra filannoo as hidhaman osoo hin ta'in kan mana hidhaa sana keessa baatii 5 kan ganna faa guutetu jira jedhama. Sanuu kunnoo nyamarirraa yoo qabanii Gindabaratkee baasanii aga magaalaa Kaachisitti geessaniitu achittis gidirsaa jiru jedhu. Mana hidhaa keessa jiran kana keessatti ammoo akkuma isin amma kaaftan namoota hedduutu hidhamee jira. Sanuu dhukkubni daddarbaan akka baasaafaa akka teessisaafaatu achi keessatti ka'ee rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jedhu. Mee namoonni kun akkan dhagootti gara nama 300-500 nama ta'anidha jedhu haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Dhimma nagaa isaanii irratti illee waan quba qabdan nu ibsaa. Dhimma nagaa isaaniitti wal qabate uummanni akkuma jette dhibee adda addaa keessaa saaxilameera. Nyaanni gahaan hin jiru. Halkan dabaree rafuu itti cufamee xoolaa halkan akkasii guyyaa akkasii kanarraan kan ka'e dhibeen adda addaa seenee namoonni baay'een dhukkubsataniiru. Kanaan wal qabatee uummanni ukaansaan dhumee maaloo uummata kana yookiin seeratti dhiyeessaa yookaan immoo gadhiisaa yoo yakkan qabaanne jedhamee jaarsoliin biyyaallee bahanii kadhatanii akkuma nama siin jedhe kanaan laakkiinuun nu laallatu bulchiinsa aanaa hin laallatu komaandi poostii laallata komaandi poostiin immoo seentariinsaa amboodha. Akkaataa kanatti kan isaan deebisanii kan maatiin hin gaafanne yeroo dheeraa kan hidhamee jira achi keessatti baatii 7 kan hidhamee jira. Sababa filannootii wal qabatee ammas nama irratti dabalanii. Egaa walumaa gala manni isaan keessatti hidhamanii jiran kun duriinsaa bara darbii magaazana ture. Amma magaazana sana haaratu baarattee addaan qoodanii akkaataa sana keessatti isaan bala ukkaamsanii uummata rakkisaa jira jechuudha. Waajjirri poolisiillee guutee magaazana keessa magaazana sana addaan qoqqoodanii achi keessatti nama 530 akkasitti isaan qoodanii hidhaa jiranii. Hammi ji'a dheeraa hidhaman jiru. Sababa filannootii itti dabalaman jiru. Walumaa gara egaa mannooti naannoo sanatti argine malee namni akka kumaa oliiti akka walii galaatti bakka tokko qofatti amma ukkaamsanii kan jiran akka nama 300 jenne malee walumaa galasaa gana waajjira poolisii dabalatee gandoota dabalatee nama kumaa ol hidhamee jiraachuu jechuu barbaadeen. Amma warri nama 300 warri bakki isaanii beekamu kun magaalaa Kaachis keessatti kan isaan hidhamanii jiran moo iddoo biraadha? Dabalataan ammoo akkasiin dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan kanan barbaadu irra jireessi hawaasa Oromoodhaa hona Gindabarat keessaa qabame kun gandoota attamii faarraa qabame moo akkuma waliigalaatti guutuudhuma hona Gindabarat keessaa kan isaan walitti qaban? Ilaa amma namoonni gara 300 jedhamee jiru kun magaalaa Kaachisi naannoo Sartoo Masaayyaa mana Sabil Gabaa yeroo darii kan jiru tokko magaalaa tokko keessatti addaan qoodanii warra ukkaamfamanii yeroo dheeraa hidhamanii jiranidha isaan kun jechuudha. Namoonni kun immoo gandoota baadiyyaa aanaa Gindabarat keessa jiran malee jiraattota magaalaa sanaa qofaa miti jechuudha. Hawaasa adda addaa keessa jira, daldalaa jira, qotee bulaa jira, hojjetaa mootummaa jira siin jechuun qote malee jireessi isaa magaalaa Kaachisii irraa fagoo kan ta'e naannoo Cirracha, Dogguma, asiin karaa Leenad, Qaaphisarraan, asiin karaa Nyamar, Qilxuu Sanbataa, Qarreessoolee, gara Bashee naannoo qotee bulaan fagoo irraa hidhamee kan jiru. Naannoo kanarraa jechuudha. Naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromoo itti danda'aman kan jedhan boona kana guutuu warroota hidhamaa achi qabanii hidhamamaa turanii ammoo kan itti dabalamanii jechuudha isaan kun. Malee warra 300 kun bakka tokkotti magaalaa tokko keessatti naannoo Mishigii jedhamutti Sabil Gabaa yeroo dargii sana keessatti addaan qoqqoodanii bakka tokkotti ukkaanfamanii dhibeedhaaf saaxilamanii warra jiranidha. Sanaan nasiin jedhu kun jechuudha. Tole egaa irra jireessi isaanii warra yeroo dheeraa hidhameedha kan filannoo walqabatee hidhames akka jiranidha. Dhimma filannoo kanaan walqabatee abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa keessumaa kan magaalaa Finfinnee ta'u magaalota kan biraa irraa waan hawaasaaf barbaachisu warri dhiyeessanii abbootiin qabeenyaa bebbeekamoon namni 2-3 dhiyeenya kana hidhamuun walqabatee qaawwaa guddaan illee uumamee akka jirutu himamaa. Namoonni ajjeefamanis immoo akka jiranidha kan ka'u torbee kana keessa mee kanarraallee waan quba qabdan. Isaan kun hawaasni naannoo sanaa qotee bulaadhumaaf daldalaa hojjetaa mootummaadha kan jiru. Amma akka fakkeenyaatti osiin kaasee abbaa nama daldalee maatii jiraachisu tokko nama Taayee Jootee jedhamu tokko halkan gadi baasanii reebanii yaalaa siin geessine amma jiraaf du'aa gidduu jira jechuudha. Inni kun waan maatiin quba qabaatee hin malee halkan gadi baasanii reebanii achi keessatti yaala dhabee kan dhibee adda addaatiif saaxilamee kan dhukkubsataa jiru. Maqaa isaanii fituu siin jechuudha. Walumaa gala amma isaan ittiin gaggeeffameera jechuudha. Isaan amma shaggarii dhufanii Finfinnee irraa bitanii
naannoo sanatti geessanii kan isaan gurguran gammoojjii Gindabaratti jaldoo keessatti eeganii abbootii qabeenyaa makiinaa baay'ee saamanii jechuudha. Amma namicha taa'ee ijootee kana makiinuma guutuu saamanii jechuudha qabeenya isaa faana jechuudha. Kanaaf daldalaan illee rakkoo hamaa keessa jira. Tole egaa rakkoon akkasii kun bakkaa bakkatti jabaatu malee amma guutuudhuma Oromiyaa ol ga'ee jira. Amma osoo guutuu Oromiyaa ol hin ga'iin ammoo eegannoota lamaan sadan kana hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaadhaa lixa shaggarri keessumaa Gindabaratti Abuunaa Gindabaratti Coobii fi naannoon suni akkuma lixa Oromiyaa Konyaalee Wallaggaa Afuranii Kibba Oromiyaa Gujii lamaaniif Booranaadhaa gidirfamaa arra ga'anii egaa rakkoo Oromoodhaa yoo dubbanne hin dhumu. Kanaaf fallisaa maaliitti deebina? Fallisaa hidhachuudha, wal hidhachiisuu ijaaramuudha. Keessumaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo jabeessuudha jedhameetu haasaama. Hawaasni Oromoo agamtu dammaqee wooboo jabeessaa jira inni jedhu wal gaafachiisa. Mee isin maal jettu? Maaltu rakkoo har'a Oromoof Oromiyaan keessa jiran kanatti furmaata godhaa jettu yaada keessan nu qoodaa? Ayyaana galatoonni akkuma walii galaatti uummanni Oromoo hiriirri wal fakkaatu qaba. Carraan wal fakkaatutu kun namas akka amma naannoo nuti keessa jiraannu kanatti rakkoon nurra ga'eedha. Sitti maa jira malee rakkoon kun Oromiyaa guutuu keessa akka jiru nuti hin deemnaa jechuudha. Egaa wanti kun fallisaa furmaannisaa carraan Oromoon qabu tokkoof tokko qofaa jechuudha. Innis Oromoon bakka jirutti jabaatee hidhatee humna ta'ee diina kana yoo ofirraa ittise malee rakkoon amma akka sabaatti bira jiru kun yeroo dheeraa nurra bubbuluu danda'a. Yookaan immoo hundinaan iyyuu nu balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u kanatti akkuma uummata aadaa Gindabaraa kana ijoollee kana bukkee dhaabbatee waan barbaachisu karaa nyaataa karaa loojistiksii ta'e ijoollee kana jabeessee akka isaan uummata kanaaf falman yoo biraan dhaabate yoo hin garre karaa filannootiin karaa goyyomsaatiin hireen uummata kana waan hin ta'u hin jiru. Oromoon immoo tokkicha carraansaas tokkicha. Filannoon nuti abin tokkoof tokkodha waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabanne mirga keenyaaf qabsaa'uu qofatu rakkoo kana keessaa nu baasaa yaada jedhuun qaban. Ulfaadhaa yaada bareedaa kaaftan egaa osoo marii keenya baasin dura tarii inni isin amma jettan kun yoo ta'e yoo Oromoon dammaqee lafa waraanni bilisummaa Oromoo oboon socho'utti jabeessee oboonis ammoo humna isaas dandeettii isaas bal'ifatee yoo Oromoon jabaatee ka'ee. Ammas shira kan biraan as ba'uu danda'u warri kun akkuma beekamu bara Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam aangootti dhufeessi Oromootu qabsaa'aadha ture. Oromootu laaffisee barattoota Oromoo laaffisee deebi'ee garuu aangoon sun harka Oromoo hin seenne warraaqsa qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo bara 2014-15 kaasanii aarsaa dhiigaaf lubbuutti baasanii akka 18tti deemes attamitti akka inni gufate kanuma waliin beennuudha. Kana hunda kadhalchummoo namootuma maqaa yootaan deeman. Miidiyaalee addatti ammoo hooggantootummaan jaarmiyaa Oromoo warri jedhaman galma qabsoo bilisummaa hawaasa Oromoo wallaalchisuu impaayerri akka hin dimookiraatofne osoo beekanii akka waan galmi qabsoo bilisummaa Oromoo impaayera Itiyoophiyaa dimookiraatessuu ta'eetti hawaasatti hawweensuu waa'ee dimookiraasii haasa'uun hawaasa Oromoo burjaajessee yeroo garaagaraatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo akka gufatu taasisee komiin jedhu jira. Kanaaf eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoodha? Impaayera Itiyoophiyaa dimookiraatessuuf aarsaa lubbuuf dhiigaa baasaa jira moo biyya Oromiyaa walaboomsuuf qabsa'aa ture qabsa'aa jira Oromoon? Maaltu rakkoo Oromoof Oromiyaatti furmaata waaraa godha? Yaada keessan nu qoodaatii hangama kun asuma irratti xumuraa gaaffii namaaf qabu. Hayyee gaanii akkamii siyaasaa Oromoo kana hordofee gadee ilaalettis egaa biyya kana Oromoon akka biyyaatti. Gaheessaa keessatti fudhachaa ture yeroo adda addaa baroonni jijjiiramanii mootummoonni jijjiiramanii haa ta'uuti garuu carraan Oromoo itti badaa deeme malee itti fooyya'aa hin deemne jechuudha. Har'as boris yoo ta'e hoogganni kan jiru har'a waraana bilisummaa Oromoo keessa yoo ta'e malee hoogganni kana booda afaan tolee yookaan ani beekaadha jedhee mootummoota amma jiran kana keessa haa ta'u yookaan biyya alaadaa dhufee. Rakkoo Oromoo lafa wanti jedhamu hoo jiraate ani akka gama kootti akka deeggaraa qabsoo tokkootti ilaala malee furmaanni amma jiru biyya kana keessatti Oromoon carraa adda addaa yaaleera. Yaaluu kana qofaa otoo hin taane wareegama lubbuu kennee akka waliin jiraatamu carraa adda addaa dabarsee kenneera yaaleera sun hin taane jechuudha. Amma firmaa'uu carraan Oromoon qabu gara badiitti waan deemeef. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'u kana hundumaatti waraana bilisummaa kana
jabeessanii karaa meeshaas karaa baay'ina isaas dargaggeessi waraana bilisummaa Oromootiin dabalee jabaatee warraaqsa kana hidhannoodhaan yoo hin deeggarre achi keessa hoggasasaa yoo hin baafanne Oromoon baraan bu'aa jechuudha. Ani akka nama tokkootti akka lammii Oromoo tokkootti wanti natti mul'atu yoo jiraate Oromoon warraaqsa amma qabu kana akkuma warraaqsa gochaa jirutti hidhatee humna ta'ee erga humna ta'ee booda yoo barbaadan waan Oromoon barbaadu otoo tokko irraa lafin dhibba keessaa dhibba yoo argate Oromoon waan inni Oromiyaa hin bushineef hin jiru jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkootti kana booda yoo Oromoon jabaatee hidhatee bakka jiru humna ta'ee mirga isaas yoo gaafate yoo sirraa argata malee otoo hin hidhatiin wanti Oromoon kanaa booda biyya kanarraa eeggatu tokkollee hin jiru waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti jabeessanii gara hoggansaatti fidanii carraa fi siree Oromoo fi Oromiyaa gara fuuldura kana keessatti hoggansi waraana kana keessaa ba'e uummanni kun bilisa ta'ee sodaa tokko malee hireen mataasaa akka inni murteeffatu gochuuf immoo hidhannoodhaan uummata kana kan madaalu sadarkaa sanarra yoo of geessee malee Oromoon baraan bu'aafaa biyya Itoophiyaa jedhamu kanarraa ani abdii kutadheeraa fi ibsuuf. Tollee ulfaadhaa gabaabaatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa impaayera Itoophiyaa dimookiraatessummaa biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudhaa isa jedhu irra nuu baatu kanas maaliifan kaasaa barootaaf impaayera kanaan nyaatamaa dhiigaa ba'ee Oromoon impaayera kana jaallatee keessa hin seenne humna afaan qawween cabsaniitu dirqisiisanii keessa galchanii addunyaa irraa immoo impaayerri dimookiraatee beeku hin jiru. Addunyaa irra impaayeroota turan keessa kamaa'essaa kan aga ammaatti haftee jirtu impaayera Itoophiyaa qofaadha. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa jettu sin akka keessanitti Oromoon impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu waan jedhaaf kana booda afaan faajja'uuf aarsaan barbaachifne baasuu qabaa. Ana kakootti impaayera dulloomtuu kana keessatti Oromoon baraan wareegama ilmaa isaa qaqqaalii kaffalaa jiraachuu hin qabu. Biyyi kun impaayera dulloomtuudha. Afaan qawween irratti fe'ame amma jabaanni afaan qawweetiin keessaa baanee Oromiyaa walaboomte kan uummanni Oromoo hiree mataa isaatiin ofiisa irratti murteeffatu ijaarrachuu qabaa yaada jedhuun qaban. Kan amma dhageessan kun haalamtu hawaasni Oromoo godina Shawaa Lixaa Hona Ginda Barat keessa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee kan odeeffannee fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaada Oromtichi godina Shawaa Lixaa Hona Ginda Barat irraa argannee san dhageessifnedha. Kanatti mo'ansuudhaan ba'aa Oromiyaa godina Harargee Lixaa Ona Mi'eessootti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiran addatti loltoota naannoo Sumaalee humna liyyuu aayilii Sumaalee jedhamanii fi gosa Sumaalee Iisaaf kabroolleen dabalatanii mootummaa Koloneel Abiyyiin tumsamuun hawaasa Oromoo horsiifatee bulullatti bananii jiraniin Oromoonni 2 ajjeefamuu tokko madaa'uu gama biraan mootummaan Koloneel Abiyyi hawaasa Oromoo horsiifatee bulurraa meeshaa waraanaa warri ittiin horii ofii eeggatan irraa hiikaa jiraatu irratti odeessa arganne siniif dhiyeessina nu faana tura. Torbee lamaan kana lola tolitti fufiinsaan hawaasa Oromoo Nameessoo irratti gaggeeffamaa jira. Oromoonni 2 torbee tokko dura ajjeefamuutu himamaa. Gama biraan ammoo warri Koloneel Abiyyi hawaasuma Oromoo horsiifatee bulurraa meeshaa waraanaallee hiikaa jiru hidhaa jiru jedhama. Haaluma waliigalaa kana uummata Oromoof ibsiifan si bilbilee mee maal keessa jira hawaasni Oromoo Nameessoo kan gara Asaboot kun? Haalli naannoo keenya jiru haala amaadaa haala yaaddeessaa akkasii jira hawaasni. Akkasuma ammas filannoo kanarratti kan gaggeeffame filannoo seera qabeessa hin ta'in gaggeeffame naannoo keenya keessatti hundaa gaggeeffame akka ta'ettu godhanii gaggeessanii jiranii garuu amma haalli jiru homaan jiru akka nuti yaadnillee miti lubbuun namaallee hanga lubbuu namaa 2-3 akka darbee beektaa. Dhimma filannoo wal qabateetu moo lola warri Iisaa hawaasa Oromoo irratti bananiin namoonni 2-3 lubbuun isaanii darbe kun? Namoonni kun naannoo bareeda jedhamu tiifattoota turanii achirraa dhukaasa banameen lubbuun nama 2 darbee nama 1 madaa'e. Naannawa iddoo tiifattoota lamaanii waliin bu'ee ja'amaa isaan akkas isaanii gabaasanii. Tiifattoota kana naannoo keenya Somaalee jira. Somaalota wajjin waliin bu'anii ja'amaa karaa qabanii bakka isaan horii titiisanitti karaa qabanii fi eeganii fi isaanii quban qabne lubbuu nama 2 ajjeesanii lubbuu nama 1 madeessanii.
Kana kagodhe jaa tokko sooma guyyaa jaamtee jirti ammas isa jaamee jira. Amma lubbuun nama kanaa kaan isa ajjeesee jaa kaan guyyaa ajjeesee jaa waan jaamuun ammallee addaan baane gama mootummaatiin ka jirullee namni gootaa kannee fi waan kana jala deemee qoratee lubbuu nama kanaa ka wareegee baaseef tattaaffii godhuun jiru. Sangaawaatiin illee bakka lubbuu nama kanaa awwaallateetuma bakka ofirraa taasisaa taa'ee sabbareetuma ofirraa kaa'anii. Mee namoota Oromoodhaa ajjeefaman lamaanii fi kan madaa'ee jiru yoo maqaadhaan kan yaadattu yookaan kan beektu taate nutti himtaa. Ammoo silaatii osoodhuma warra Iisaa takka ogosu malee dhibii sanatu iyyuu ajjeese ta'e mootummaan Koloneel Abiyyi maaliif hawaasa Oromoo nagaadhaan tiffatee bulurraa yeroo ammaatti kan qawwee hiikaa jiranii qawwee hiikuudhaaf akka malee doorsisatti jiru kan irraa hiikame iyyuu jiraa jedhama. Kanallee nuu ibsita jalqaba irratti namoonni ajjeefamaniif kan madaa'ellee yoo maqaa beekte. Maqaa isaanii irraan fadheen jira beektaa? Hayyee homaa sun dhiban qabu nama dhibiirraan odeeffadhaa mee dhimma Oromootarraa immoo hidhannoo hiikkachiisu san nuu himi. Odeeffannoo akkana jedhamu achi iddoo tiifatoota sanitti waraanni shanee jedhamu buufamee jira minaan minjaamaa ture osoo filannoon kun guyyaa lama si deemaafuuf waraana shanee jedhamutti buufamee jira jaaniiti odeeffannoon kun deemaa ture. Kana ammoo haala kana jedhamuun achitti uummata silaachi jiru. Salubuu isaanii eeguudhaaf meeshaa kana qabatanii deemuu jiran meeshaa isaanii kadhaadhaa minaan minjaamaa ture. Amma maqaa shanee kanaan baattis lixattis giddugaleessatti kaabatti kibbatti shaneetu as jira shanee nyaachiftan obaaftaniiti Oromoo obbaas Oromoo walloo irraas shaneetu sun keessa jiraadhaan meeshaa waraanaa akka isaan ittiin horii tiffatan irraa hiikanii Amaara immoo hidhachiisanii Oromoo ittiin obbaasaa turanii ammallee itti jiran. Kan godina Harargee lixaa kun illee akkanuma ta'innaa shaneeta achi jiraan Oromoo irraa qawwee hiikanii qaama mootummaas haa ta'u kan Iisaaf akkasumallee gosa dhibiitti bobbaasanii akkuma waggaa lamaan sadan kanaa Oromoota godina Harargee lixaa kana obbaasuu fi karoorfatanii waan itti deemaa jiran hin fakkaatu. Oduu takka ammaa wanni uummata kanaa akkanatti amillee cabsee kana godhaa jiru. Qaama shanee jaamuu isin keessa seenee kan jaamuun qaamni biyya kana shororkeessa jiru isaanii isin keessa seenee kan jaamuun amma uummata kanaa amillee cabsanii akka uummanni kun gaddeemee uummata kanallee firraa dha'ee firraa biiluu kanallee akka isaan hin baafanne haa godhu jiru isaanii. Warra mootummaa. Qaama mootummaa keessaa guyyaa sun uummanni aariidhaan deemee biiluu baafanna jeegisee uummanni deemu uummata dura ba'anii socho'inaadhaa achirraan deeminaadhaa jennee nutiitu jala deemee waa kana qoratee baasaa jaamaa ture. Hayyee. Kanallee uummata deebisuu malee eegas booda namni kana sanii jee uummata kanatti illee deebi'ee uummata kanaaf amillee godhaa ture hin jiru. Qaama shanii jaamutti kan seenee isaanii duutu biyya shororkeessu jira waan jaamuun bakka uummata kana amillee cabsanii uummanni sana eegas boodallee deemeellee biiluus dhaabachuu hin dandeenye bakka maalii isaan kasiiraan sodaataa fi iddoo duraan horii deeffachaa turan irraa deebi'anii amma karaa qe'ee gandaatti ol deebi'anii jiraachaa jiranii. Iddoo duraan isaan tiifachaa turan amma soomalee wanni jaamu kun isaa guyyaa wanni jaamu kun jala ol deemaa iddoo duraan isaan horii tiifatan amma tiifachaa jiranii. Haalli naannoo kan jiru haalaan adda takka yaadde isaadhaa uummanilleen akka duraa sanitti haamileedhaan bakka takkatti deebi'anii meeshaa hidhatanii diina kanaafillee yoo manni kun kadee guutaatee diina kana furaa dhorkuudhaaf haamileen qabanii. Hayyee. Yoo isaan meeshaa qaban baasanii humna jabeeffanneetii uummata kana yoo dinni kun deebi'ee furaa dhoonyaa yoo jaanii isaan haawwii qabaatan taatellee waan hin ayyamamneefu guyyaa sanuu qaama diinaa kadhufee isaan beekanaafuu jalan deeminaadhaa jaanii dhorkanii jiraniifu uummanni kun ol deebi'ee yoo haajira haadha taate uummanni keenya jala gad deemee uummata kana dura dhaabbatee furaa dhorku waan hin jirreefu odduu takka haalaan yaadde isaadhaa sirraa waan qaban ol deebisanii karaa ka'eetti ol deebanii qeessa taa'uuf jiranii jechuudha uummanni. Egaa amma haala godina Harargee baasa ta'u lixaa keessa jiru godina Harargee baadhaa gara Cinaaksen kana gara Baabbilee kana gara Burqaa Tirtiraa gara Miinoo kana haaluma wal fakkaataatu jira yeroo garaagaraatti manni barnootaa rukutamaa jira manni yaalaa rukutamaa jira hawwan hidhamaa fi ajjeefamaa turanii ammallee haaluma amaatu jira buqqaatiin illee ittuma jira. Godina Harargee lixaatti sammuu kanuma amma naafatuu dubbataa jirru kana guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa tulmaan Oromoo irratti deemaa jira. Kana hundumaa ofirraa hambisuuf sila Oromoon akka Oromootti maal godhuu qabaa jetta tarii waan hin gaafanne waan itti dabaltus yoo jiraate dabaladhuu dhaamsallee yoo qabaate dhaammadhuutii marii keenya irraa harmarratti obbaafna. Uummanni keenya egaa akkuma beekamu sila akkuma duraanii gaafa
dura qabsoon uummata Oromoodhaa kaawusanitti jira baafii dhiyaa fi lixaanuu karaa hundaanuu wal quba qabaatanii uummata isaanii cimsatanii akka duraan isaanitti akka isaan deebi'anii qaama mootummaa kabiisuun qusaa jiru kanaa fi qaama isaan jalaan bobaa isaanii jalaan uummata keenya wareegaa jiru kanallee jira waan qaban biqilaa akka deeffatanii akka duraan isaanitti irree takkaan diina kanaa fi mootummaa abbaa kanallee akka isaan firaadhaan akka isaan firaa dhorkan jajjabeessinaa karaa hundaanuu uummanni keenya ammallee hooggansa dhabee waan ta'eef malee hooggansa yoo harka duraati uummanni Oromoodhaa akka hundaa fi baafii dhiyaanuu wal bira jira waan ta'eef akka isaan biqilaa akka deebi'anii diina kanaa fi mootummaa abbaa kanallee akka isaan firaadhaan hin hawwaasu. Kan maayisarratti san dhageessifne goraa godina Harargee lixaa hona mi'eessootti bilbiluudhaan haala waliigalaa gamasii odeeffannee kan isiniif dhiyeessinedha. Akka waliigalaatti gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar hona Gindabareetti bilbilee waan arganneef godina Harargee lixaadhaa hona mi'eessootti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra odeeffannoo wayitaaf qabatama argatuu fi fuula feesbuukii Indipendent Oromiyaadhaa follow tolchaa yuutuubii Indipendent Oromiyaadhaas subscribe yoo gootan sagantaalee keenya baay'ee ni argattu dabalataan karaa marsariitii independent.org sagantaalee keenya argatu akka dandeessan isaniif dhaamuu jaallanna akka waliigalaatti immoo rakkoo hamtuu barootaaf Oromoof Oromiyaa mudataa asgeetti furmaatamaa gochuudhaaf haayijaaramna haydhan walis haydhachiifne waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenya hundumaan atumsanna tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasanii darbanii arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatuu giddugaleessa godhatuun tokkummaa Oromummaan qabsoo keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammataa kanarraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabattaniif horaa bulaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanuu walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinna.